Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humnaa fi aangoo jabaan seexana hidhee Addaam bilisoomsee nagaa kana booda ta'ee gammachuu fi nageenyi baga gammaddan baga gammanni Kiristoos du'aa ka'eera mee galateeffadha. Barsiisaa kan ta'e Waaqayyoon gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisu hayyama isaa nuuf haa ta'u. Mata dureen irratti barannu hin sodaatinaa kan jedhu. Wangeela Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 5 fi 10 irratti argattu. Seenaan isaa gabaabaadhumatti Gooftaan Yesuus Kiristoos du'ee awwaalameetu Maaramiin isheen Magdalaa fi Maaramiin isheen lammaffaa gara awwaala isaatiitti adeemanii jedha. Urgooftuu qabatanii Gooftaa Yesuus Kiristoos dibuudhaaf halkan gurraacha dukkana limixii otoo hin sodaatin gara awwaala Gooftaa Yesuus Kiristoositti imalan. Bakka imalichaa yommuu ga'an ergamaan Waaqayyoos samiirraa bu'ee jedha. Isaan awwaala Gooftaa Yesuus Kiristoos daawwanna jedhanii yommuu deeman ergamaan Waaqayyoo samiirraa bu'ee achumatti kirkirri lafaa ta'ee ergamaan Waaqayyoos akka bakakkaa fi akka waan cabbii uffatee fakkaatee itti mul'atee eegdonni achi jiranis garmalee sodaatanii jedha. Yoo kana ergamaan Waaqayyoo samiirraa gadi bu'ee kuni dhakaa awwaala Gooftaa Yesuus Kiristoos irratti samsamee jiru gangalcheetu irra taa'ee isinillee jedheeni dubartoota Gooftaa Yesuus Kiristoos bakka awwaalaatti reeffa isaa urgooftuu dibuudhaaf dhufaniin hin sodaatinaa. Kiristoos inni fannifame ka'ee jira. Isa akka barbaaddan nin beekaa ka'ee jira. Deematoo kana duukaa bu'ootatti himaayii jedheeni isaanis oduu agaa fi gammachuu kana dhageessisuudhaaf gara duukaa bu'ootaatti yoo sardamani Gooftaan Yesuus Kiristoos isaan qunnameetu gammadaa hin sodaatinaa jedheen. Gammadaa hin sodaatinaa jedheetu achumaan duukaa bu'oota birootti waa'ee ka'umsa isaa akka isaan labsan itti himee jedha. Seenaan isaa kana fakkaataa. Gammadaa hin sodaatinaa kan gammachuu kana nuu laate Waaqayyo mee galateeffadha ammas. Seenaa kana keessatti qabxiiwwan muraasa dabareedhaan kan ilaallu ta'a. Duraan dursee kan hubannu dubartoota sodaa cabsanidha. Dubartootadha. Akka aadaatti yommuu baay'ee bineensa adamsuudhaafis ta'e waraana irratti hirmaachuudhaafis ta'e lola irratti hirmaachuudhaaf kan dirqama affeeramu dhiiradha. Garuu amma seenaa kana keessatti dukkana limitii warri hin sodaanne dubartoota. Bineensa halkanii warri hin sodaanne dubartoota. Dubartoonni kanneen jaalala Gooftaa Yesuus Kiristoosin waan hidhamanii fi bineensi halkanii halkan gurraachi limitiin isaanii fi waan isaan cinquu fi waan isaan rakkisuu miti. Sodaan keessa isaanirraa cabee jira. Jarana bara keenyattis gara Waaqayyo dhufuu yoo barbaaddanii isa
isatti dhiyaachuu yoo barbaaddani hin sodaatinaa. Dukkanni waaqarraa nama daangessuu hin danda'u, hin sodaatinaa. Qorumsi waaqayyo irraa nama daangessuu hin danda'u. Gaabbiin galaa nan waaqeffadhaa Kiristoosin tokkooma kan jedhu yoo jiraate hin sodaatinaa. Foonii fi dhiiga isaatti dhiyaachuu warri barbaaddanii isa kabajuudhaaf yoo ta'en ala isarraa fagaachuudhaaf hin sodaatinaa. Hin sodaatinaa. Sodaan kunoo cabee jira. Duraan dursee dubartoota lamaan kanaan waan cabeef waa takka otoo hin dhiphatini gara awwaalichaatti sardamanii jedha. Inumaayyuu qulqulluun Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 1 irratti kan ibsu Maariyaam ishee Magdalaa yookaan Magdalaawit Maariyaam kan jennudha. Dubartiin tuni bu'uura wangeela Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 2 haga 3 irratti barreeffameeni Waaqayyoon Kiristoos hafuura xuraa'aa kan isheedhaaf baase waan ta'eef oolmaan isaa kuni onnee ishee keessaa waan boba'uufi irriiba ishee dhorkee boqonnaa ishee jibbisiisee sodaa irraa fageessee isa arguudhaaf akka adeemtu ishee taasise. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 1 irratti dukkana ta'ee otoo jiru gara awwaalichaatti dhufanii jedha. Bar dukkana bar homtuutti mul'atu bar haalonni mijataa miti bar kanneen hunda qaxxaamuruu danda'anii jiru. Dubartoonni kanneen eenyudhaan fakkeeffamu seetanii mana kiristaanaatiin fakkeeffamu. Manni kiristaanaa imala ishee isa dachii kanarratti qabduuni dukkana keessa tarkaanfachuun qorumsa keessa tarkaanfachuun dirqamatti ta'a. Garuu dukkana keessatti haftee otoo hin ta'ini ergamaan Waaqayyoo isa booda ammoo Kiristoos Yesuus ka'umsa isaatiin isheedhaaf hafuuraan ibsuunsaa akkuma eegametti ta'ee garuu ammoo foonini dukkana keessa tarkaanfatti. Qorumsa keessa tarkaanfatti, cinqii keessa tarkaanfatti, dhiphuu keessa tarkaanfatti. Kanaafuu manni kiristaanaa akkanaa the militant church mana kiristaanaa qorumsa waraana bu'aa bahii fannoo keessa jirtudha. Kanas taanee hin sodaannu. Manni kiristaanaa qorumsi akkanaas ishee quunnamee keessaa tokkummaan ishees jeeqamee haqniif dhugaan Kiristoos mana kiristaanatti awwaalamee warri Fariisotaa gara Kiristoositti akka hin dhiyaanne nu daangessanillee impaayerri Roomaa eegdota hedduudhaan awwaala gooftaa Yesuus Kiristoos eegsisullee hin sodaattu. Ni sodaattu. Hin sodaatinaa nuun jedha ergamaan Waaqayyoo. Ammas itti fufaa. Dubartoonni kakuu haaraa irratti cimina isaaniitiin beekamanii muraasni ni jiru. Mee fakkeenyaaf maaramii haadha Waaqarraa haa jalqabnu. Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 7 irratti ilma booranticha ishees deesse jedha. Dubroon Maariyaam Waaqayyoof wanti hin danda'amne hin jiru gaafa jedhamu sodaan hundi, mamiin hundi, shakkiin hundi irraa badeetu maal jettee akkuma jecha keetii naaf haa ta'u ani Waaqayyoof garbittii isaati jette. Dubartoota hundarra kutannoo kan qabdu ilmi namaa akka fayyu hayyama ishee bilisaan kan laatte takka dubroo Maariyaamidha. Waa'ee dubartii biraas kaasuun ni danda'ama. Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 38 irratti warra fayyuu Yerusaalem eeganiif waa'ee isaa dubbachaa kan turte raajittiin Haannaanis ishee lakkoofsa 2 irratti kaasnudha. Ammas haadha biraa isiniifan dabala. Mee garuma dubroo Maariyaamittuu haa deebinu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 haga 11 irratti seenaa ibsameen rakkoon Dookimaas akka furamu kan goote isheedha. Wayiniin dhume akka bishaan irraa jijjiiramu kan goote isheedha. Cinqiin Dookimaas akka jijjiiramu kan goote isheedha. Akkaataa kanaan dubartoonni kutannoodhaan adeeman, dubartoonni sodaa cabsan, dubartoonni mamii cabsan seenaa mana kiristaanaa, seenaa ilma namaa jijjiiruu keessatti shoorri isaan qabanii guddaadha jechuun ni danda'ama. Waa'ee dubartii ishee Samaariyaas kaasuun ni danda'ama. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 irratti gooftaa Yesuus Kiristoos irraa erga barattee booda ummata ishee hundayyuu lallabdee gara Waaqayyootti kan fiddeedha. Waa'ee Maariyaamiif Maartaas kaasuun ni danda'ama. Wangeela Yohaannis boqonnaa
boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irraa eegalee seenaa isaanii ni argattu. Nus dubartoota mana kiristaanaatiin fakkeeffaman kanneen itti ba'uudhaan manni kiristaanaa hagafeete qoramtu, hagafeete dhiphattu, sodaachuu baachuu fi kutannoon nurraa eegama. Dubartoonni kanneen gara awwaala gooftaa Yesuus Kiristoos yommuu ga'anii ergamaan Waaqaa samiirraa gadi bu'ee jedha. Mee Waaqa galateeffadhaa. Gaafa isin sodaa cabsitanii gara isaatti dhiyaattanii isin gargaaruudhaaf ergamaa isaa isiniif ergaa. Bu'uura faarfannoo 33 lakkoofsa 7 irratti barreeffameen ergamaan Waaqayyoo bakka warra isa sodaatanii ni buufataa ni fayyisas bu'uura jedheeni. Amma ammoo isaan gargaaruudhaaf ergamaan Waaqayyoo iddoo sanatti dhiyaateera. Yoo inni samiirraa gadi bu'u akka bakakkaa akkasumas immoo akka cabbii fakkaatayyuudha. Eegdonni impaayera Roomaas ni sodaatanii jedha. Na waliin jirtu? haa sodaatan ammallee warri dhugaa awwaalan, haa sodaatan ammallee warri haqa awwaalanii, haa shororkaan, haa roommaanii ammallee warri mana kiristaanaa keessatti cinqisiisaa jiranii, ammallee warri aangoof taayitaa mana kiristaanaa bittinneessuudhaaf saba Waaqayyoo tamsaasuudhaaf itti fayyadamaa jiranii haa sodaatan. warri dhugaa awwaalan ammas haa sodaatanii, warri haqa awwaalan ammas haa sodaatanii. Eegdonni dhugaan akka bilisa hin baane awwaalicharra dhaabbatanii too jiranii haa sodaatanii, ni sodaatanii jedha. Ergamaa Waaqayyoo fuuldura dhaabbachuu hin danda'an isaanii wanni hundi akkanumatti hafaseetanii yommuu eegdonni dhugaa warri haqa awwaalan itti sodaatan ni dhufa. Fakkeessitoonni yommuu itti sodaatan ni dhufa. Warri mana kiristaanaa keessaa diigan yommuu itti sodaatan ni dhufa. Warri mana kiristaanaa afaan tokkoon faxooran yommuu itti sodaatan ni dhufa. Bara akkanaa Waaqayyoon nuuf haa fidu. Mee Waaqayyo galateeffadhaa abdii isaa kanaaf. Maal akka godhe beektu ergamaan Waaqayyoo jechuudha. Erga gadi bu'ee booda dhakaa awwaalicha irratti cuqqaallamee jiru sana gangalchee irra taa'e. Gooftaan akka ka'uuf seetanii innoo ka'eera. Awwaala samsameen ka'eera. Akkuma dubrummaadhaan duroo maaramii irraa dhalatetti otoo fooniin akkasumas sanyii dhiiraatiin ta'in hafuura qulqulluudhaan gadaameessa samsamaa keessatti hafee fi gadaameessa samsamaa keessaa dhalatetti erga dhalatees gadaameessichi samsametti gooftaan Yesuus Kiristoos awwaala cufaa keessaa ka'ee jira. Ilil jedhaa galateeffadhaa. Dhugaan akka bilisa ba'e kan nutti agarsiisu ammas ergamaan Waaqayyoo dhakaa cuqqaalame sana gangalchu nu barbaachisa. Bakka tokkotti bara akkana jedhu dubartoonni dhakicha eenyutu nu gangalcha? Kabajamtoota maatii Waaqayyoo bara keenyatti dhakicha eenyutu nu gangalcha jettanii gaafachaa jirtanii? Eenyutu nu gangalcha? Dhakaa mana kiristaanaa haqa ishee awwaale kana eenyutu nu gangalcha? Dhakaa qulqullina mana kiristaanaa dhiyeessa kana eenyutu nu gangalcha? Dhakaa tokkummaa mana kiristaanaa hiree kana eenyutu nu gangalcha? Dhakaa ka'umsa akka nagarre nu taasisaa jiru kana eenyutu nu gangalcha? Dhakaa abdii kutannaa keessa akka hin baane nu gochaa jiru dhakaa akka roommuuf taasise kana keessa eenyutu awwaalicharraa gangalchee dhugaachi jiru nutti agarsiisa. Ergamaa Waaqayyooti kaa nuuf ergee jira. Bara ergamaa Waaqayyoo gooftaan Yesuus Kiristoos dhakicha gangalchee irra taa'ee jedha. Egaa yommuu ergamaan Waaqayyoo dhufu bakakkaa fakkaachuu isaatiin, cabbii fakkaachuu isaatiin alattis kirkirri lafaa jabaan akka uumame dubbata. Wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 51 irrattis gooftaan Yesuus Kiristoos yommuu fannifamu kirkirri lafaa ta'eera jedha. Hayyuun mana kiristaanaa tokko maal jedheetu kana hiikaa? Inni du'e akka ka'e agarsiisuudhaaf gaafa du'us kirkirri lafaa tureera, gaafa ka'us kirkirri lafaa turee jira. Inni ka'e kuni isa du'e akka ta'e agarsiisuudhaaf gaafa ka'u kirkirri lafaa ta'e kuni dursee sammoo gaafa fannifamu du'a isaa irratti ta'ee ture jedhanii
hayyoonni mana kiristaanaa hiikaa laatu dhimma kanaaf jechuudha. Inni immoo awwaala keessaa otoo naaf banaa jedheetoo hin gaafatin ka'uusaa kana dhaloota isaa waliin walitti fiduudhaani akkuma gadaameessa dubroo Maariyaam keessatti dubrummaadhaani hafee fi dhalatetti ammas immoo awwaala samsame keessaa ka'ee jira jedhanii hayyoonni mana kiristaanaa dubbatu. Amma gaa maaltu nu barbaachisa? Inni ka'eera, ergamaan Waaqayyoo dhufeera, eegdonni sodaatanii jiru. Dhakichi garuu awwaalicharraa ka'uu qaba. Kanarratti yaa hojjennu. Dhakaan kun maalidha? Walitti himneerra. Dhakaa dhugaa golgu. Dhakaan kun maalidha? Dhakaa haqa golgu. Dhakaan kun maalidha? Dhakaa gaabbii nu dhorku. Dhakaan kun maalidha? Dhakaa mataa akka jabaan nu taasisu. Hisqeel boqonnaa 36 lakkoofsa 26 irratti maal jedha? Laphee dhakaas isin keessa nan fudha jedha. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Inni laphee dhakaa abbootii keenya keessaa haa fudhatu. Inni laphee dhakaa hooggantoota mana kiristaanaa keessaa haa fudhatu. Inni laphee dhakaa warra siyaasa isaanii bataskaana keessatti daldalachuu barbaadan keessaa haa fudhatu. Inni laphee dhakaa warra faayidaa dachiitiif qofa mana kiristaanaatti hirkatanii mana kiristaanaa leemmatii biddeena dachii kana qofaatti kutatan godhan keessaa dhakaa isaan mataa jabeessa kana nuuf haa baasu gooftaan Yesuus Kiristoos. Akkanumatti nafu dhakichi maalli ta'a? Ni konkolaata. Kana konkolaachisee fixeetu maal akka jedhe beektu ergamaan Waaqayyoo? Isinillee jedhe hin sodaatinaa. Isinillee jecha jedhu keessa eegdonni sodaachuu dandeessu. Hojiin keessan isin sodaachisaa yaada jedhutu jira. Ani isin jajjabeessuuf hin dhufne. Warra dhugaa awwaaltan jajjabeessuuf hin dhufne. Warra haqa ajjeestan jajjabeessuuf hin dhufne. Warra dhugaa barbaadan, warra ka'umsaawwan, warra jireenya bara baraa barbaadanii, warra haqaaf gatii kanfalan dukkana limite otoo hin sodaatin, dubartummaan isaanii otoo isaan hin daangessin, jaalalli gooftaa isaan iddeetoo gara isaatti warri dhuftan isin garuu hin sodaatinaa. Warri dhugoominaan jirtan isin hin sodaatinaa, shororkaa'inaa. Warri haqa qabdan isin hin sodaatinaa. Warri gaabbii galtan isin hin sodaatinaa. Warri fooniif dhiiga gooftaa fudhattan isin hin sodaatinaa. Hin sodaatinaa. Iftoomina warri qabdan isin hin sodaatinaa. Warri saba keessan jaalattan isin hin sodaatinaa. Warri of taanee tajaajila jettan isin hin sodaatinaa. Warri Oromoo taanee Ortodoksii, saba kamiyyuu taanee Ortodoksii taana jettaniitoo yaaddan maaf sodaattu? Hin sodaatinaa. Isinoo haqa barbaadaa jirtu. Isinoo waaqni kan hundaa ta'uu isaa hubattaniitu of taatanii waaqeffachaa jirtu. Kanaaf isini hin sodaatinaa. Wangeela Luuqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irratti haaluma wal fakkaatuun ergamaan Waaqayyoo gara tiksootaatti yommuu dhufu maal jedhaani? Hin sodaatinaa. Maaliif? Anoo jedha. Anoo misiraachoo uummata hundaaf ta'uun isinitti himaa. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Misiraachoo uummata hundaaf, Oromoofis Amaaraafis. Misiraachoo uummata hundaaf, Tigreefis Kambataadhaafis. Misiraachoo uummata hundaaf, sabaaf sablammii hundaaf. Misiraachoo ilma nama hundaaf, gurraachaafis, adiidhaafis, dhiiraafis, dubartiidhaafis, jaarsaafis, jaartiidhaafis, daa'imaafis, guddaadhaafis misiraachoo ta'uun isinitti himaa. Kanaaf hin sodaatinaa. Kana ol wanni nama jabeessu maalidha? Kana ol wanni nama dhaabu nama cimsu maalidha? Waaqichi waaqa hundaa ta'uun isaa, fayyinsi kan hundaa ta'uun isaa, ka'umsi kan hundaa ta'uu isaatiin ol wanni nama gammachiisu, wanni garaa nama ga'u maalidha? Bakka addunyaan garmalee bibittinnooftetti ilmi namaa aadaaf afaan adda addaatiin bakka bibittinnaa'etti Kiristoos hunda ta'uudhaan, hundaan ta'uudhaan ilma namaa fayyisuu isaatii ol ka'umsa isaatiin ka'umsa keenya mirkaneessuudhaan oli wanti nama gammachiisu maalidha? Saint Cyril the Great yookaan immoo Qeerlos jabdichi hangaftichi isa wangeela Luuqaas boqonnaa 2 irratti sodaatinaa jedhame kanaafi amma Maatiyos boqonnaa 28 irratti sodaatinaa jedhame kana wal dorgomsiisuudhaan ibsu bakka lamaanittuu
kan dhalatee fi kan ka'e waaqa hundaa waan ta'eef ergamaan waaqayyoo hin sodaatinaa jedhee jira jedhu. Tole egaa mee qabxiidhaan laaluudhaaf maaliif hin sodaanne? Maaliif akka hin sodaanne ergamaan waaqayyoo ifatti dubbateera. Isin jedhe Yesuus isa fannifame akka barbaaddan nan beekaa. Yesuus isa fannifame akka barbaaddan nan beekaa. Maaf sodaattu ree? Maaliif? Inni ka'eera. Warri Yesuus isa fannifame barbaannu sodaachuu hin qabnu. Waan fannifameef moo? Lakkinnoo du'anii injifata. Waan itti tufameef moo? Lakkinnoo kabaja isaatiin abbaa isaatiin wal qixadha. Waan tuffatameef moo? Lakkinnoo ergamoota waaqayyootiin qulqulluu jedhamee kan kabajamudha. Waan nuu jecha gidirfameef moo? Lakkinnoo gidiraa kana olidha. Aangoo isaatiin du'eera. Hayyamaaf aangoo isaatiin immoo ifii isaatiin lubbuu isaa kaasee jira. Kanaaf hin sodaatinaa. Maaliif? Isin Yesuus isa fannifame akka barbaaddan hin beekaa. Argaa jirtu? Hayyuun mana kiristaanaa tokko Saint Cyril abbaan jedhamu tokko maal jedhanii ibsu? Yesuus isa fannifame jedhee ibsuudhaaf ergamaan waaqayyoon qaanofnee jedhu. Namoonni tokko waa'ee du'a Yesuus yoo kaasnuufi waaqni isaanii hin du'aayi jedhanii gaafachuu danda'u. Nuuf qaana'u yaadda'uu danda'u. Ergamaan waaqayyoo waa takka hin qaanofne Yesuus yoo ibsu isa fannifame jedheetu ibse. Maaliif? Fayyinsichi ka'umsa isaarraa miti, fannifamuu isaarraa eegala. Fayyinsichi ka'umsa isaarraa miti, gidirfamuu isaarraa eegala. Fayyinsichi itti tufamuu isaarraa eegala. Maatiiwwan waaqayyoo milkaa'inni hundi gidirfamuu irraa jalqaba. Waa'ee gidirfamuu yoo kaasnu gidirfamuu keessanitti hin qaana'inaa. Waa'ee kufuu keessanii yoo yaaddan kufuu keessanitti hin qaana'inaa. Yaaliin keessan milkaa'uu baachuu isaatti hin qaana'inaa. Jireenya keessattis kanumatu nama qunnamaa. Barnoota keessaniin milkaa'uudhaaf kuftanii ka'uu qabdu. Inni kufe garuu gaafa ka'u kaleessa akkanatti kufeen ture amma garuu ka'eera jechuu ni danda'a. Kan cubbuudhaan illee kufees jiraachuu danda'a. Innis gabbidhaan yoo ka'e inni kufe ani ka'eera jechuu waan danda'uufi eenyummaa keessan isa kaleessaa sana haquudha mannaa. Inni hayyama waaqayyootiin jijjiirameera jedhanii waaqayyo galateeffachuun ni barbaachisa. Kanaaf ergamaan waaqayyoo Yesuus isa fannifame akka barbaaddan waan hin beekuufi hin sodaatinaa jedheenii jira. Inni lammaffaa sababni inni itti hin sodaatinaa jedheetoo itti himeefi akkuma dubbatetti ka'ee jira waan ta'eef. Maaliif hin sodaanne? Waadaa isaa raawwachuu danda'eera. Nan ka'a jedhee ka'eera. Du'a nan injifadha jedhee injifateera. Ani nin danda'a jedhee danda'eera. Aangoof hayyama kootiin nan du'a jedhee du'eera. Aangoof hayyama kootiin immoo nin ka'a jedheera ka'ee jira. Kanaaf hin sodaatinaa. Ammas hin sodaatinaa. Waadaan isaanii raawwatamaa. Mootummaa bara baraa nu dhaalchisuudhaaf waadaa galeera. Hin sodaatinaa. Irra deebi'ee nu sassaabbachuudhaaf nan dhufa jedheera. Hin sodaatinaa. Koottaa iddoon isinii qopheesse dhaalaa nuun jedhee jira. Hin sodaatinaa. Waadaan isaanii raawwatamaa. Hafuurri isaa nu qajeelchaa, nu jajjabeessaa. Hin shororkaa'inaa. Kubaa keessan jirtu seetanii lakkii. Homaa gargaaraan qabdan seetanii lakkii. Akka ijoollee abbaan qabnee bittinnooftan seetanii lakkii. Hin sodaatinaa. Innoo waadaa isaa kan eegu waan ta'eefi waa hundaanuun waliin jira. Kanaaf Yesuus waadaa isaa eegeetoo waan ka'eef hin sodaannu. Qabxiin duratti kaase keessatti caqasni hedduu nama raru waan hin bira darbeef isiniif haa caqasu. Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 5 irratti barsiisaan keenya ibsanii turanii madaa'uu isaatiinis fayyinsi nuuf argame. Maalii isaatiin? Madaa'uu isaatiin. Kanaaf Yesuus isa madaa'ee jennee dubbachuuf hin qaanofnu. Yesuus isa cinaachisaa waraanname jennee dubbachuudhaaf hin qaanofnu. Yesuus isa du'e jennee dubbachuudhaaf hin qaanofnu. Maaliif? Madaa'uu isaatiin ikaa fayyinsi kan nuuf argame. Mankarara isaatiin ikaa gidirfamuu isaatiin ikaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 18 irratti maal jedhaa? Lubbuu koo ani hayyama kootiin
nan jiraachisa malee anarraa homtuu hin fudhatu. Walii galaa jirra. Ayihud waan humna qabeessa ta'aniif miti kan isa ajjeessan. Waan isa danda'aniif miti, waan aangoodhaan isa caalaniif miti. Inni duudhaaf hayyamamaa waan ta'eef, inni gidirfamuudhaaf, himatamuudhaaf, itti murtaa'uudhaaf, cubbamaa jedhamuudhaaf hayyamamaa waan ta'eef. Kanaaf malee kan du'e waan biraatiif miti. Jiraachisuufis aangoo nin qabaa, ammoos kaasuudhaaf aangoo nan qabaa jedhe. Ana waliin jirtu maal gochuudhaaf? Kaasuudhaaf. Kanaaf maaliif sodaatu ture? Ofii isaa iyyuu kaasuudhaaf aangoo qaba, sin dhiisa too. Ofii isaa iyyuu ajjeesuudhaaf aangoo qaba, sin dhiisa too. Namoonni waaqni du'e yoo jennuun hunda danda'u Waaqayyo maaliif irraanfatu? Inni bar kan du'e waan hunda danda'uufi, inni bar kan gidirfame waan hunda danda'uufi, inni bar kan fannifame waan hunda danda'uufi bar kan ka'e qofaa miti, kan gidirfamees hundi dandeettii fayyama isaatiin waan ta'eefidha. Qulqulluun Yohaannis afaan dammaa kuni jedhu kaminni akkuma dubbatetti ka'eera sagaleen jedhu kuni sagalee warra fooniin du'an jabeessudha. Ni kaana kan jedhu akkuma inni waadaa nuu galee warra fooniin du'an fooniif lubbuun isaanii gargar ba'e sagalee jabeessudha. Sababni isaas duuti foonii akka isa dhumaa hin taane kan nuuf mirkaneesse jecha nu jajjabeessudha. Akka Oromoottis akkan sodaanne duuti akka darbitu wanti agarsiisu ni jira bare. Bakka dhugaa fi bakka dharaa jedha Oromoon. Bakki dhugaa bakka hin dabarre, bakki dhugaa bakka barabaraati, bakki dhugaa ilmoo waaqaa kan jedhame waaqni bakkatti jiraatudha. Bakki dharaa ni darbaa dhara. Akkuma waqtiileetti, akkuma guyyaatti, akkuma namaatti, akkuma uumamaatti maalli ta'a ni darbaa. Kanaafuu inni waan darbuuf hin sodaannu. Ahaa maaltu jira ree? Bakki dhugaa ni jira. Jireenya bara baraa bakki itti goonfannu, gammachuu bara baraatiin bakki itti jiraannu ni dhufa waan ta'eef hin sodaatina. Qabxiin biraa laallu dubartoonni kanneen ergamaan Waaqayyoo hin sodaatinaa jedhee imaanaa itti kenne. Imaanaa maalitti itti kenne? Du'aa ka'umsa imaanaa labsuut kenneef. Ilaala, seera uumaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti dubartiin du'a labsaa turte. Addaam firii jannataa hin nyaatinaa jedhame akka nyaatu ofii isheetti kutattee erga nyaattee booda isatti laattee inni akka du'u taasifte. Saint Cyril the Great yookaan immoo Qeerloos hangaftichi maal jechaa jira? Dubartiin bara durii du'a labsaa turte amma immoo jireenya labsuutti kaatee jirti jedhe jedhame. Waaqa galateeffadha. Seenaan ilma namaa akkanatti jijjiirama. Isheen du'a labsitee turte amma immoo Kiristoos ka'eera jechaa jirti bar. Isheen durii inni jannata irratti akka nyaatamne dhorkame suni sirriidha jechaa turte suni odeeffannoo sobaarraa of baraartee amma ammoo odeeffannoo dhugaa labsaa jirti. Maaliif? Amma ergamaa Waaqayyoo waliin dubbachaa jirti kaa. Aal sana bar seexana waliin dubbatte. Amma ergamoota Waaqayyoo waliin haasaa jirti. Isaan waa'ee Waaqaa waan sirriidha kan namatti himanii. Isaan waa'ee Waaqaa waan qajeelaadha kan namaaf labsanii. Maaramii biras gaafa ga'an barii waan addaa raajii addaati bar kan isaan labsan. Ammas jara kanaaf wanni isaan labsan jireenya waan ta'eef gara jireenya kana labsuutti ol guddatanii. Akkasuma manni kiristaanaa seera horiitii ilma namaa jireenya bara baraatti fiduu hin dandeenye labsuurraa seera wangeelaa jireenya bara baraa dhugoomsuu danda'u labsuutti ol guddattee jirti. Baga gammaddanii. Ilal jedha ammas Waaqayyo galateeffadha. Amma jedhu yakka isheerraa bilisa baatee jirti jedhu Cyril the Great. Dhaamsa ergamaa Waaqayyoo dhagahuudhaan agayciitii ka'umsaa lallabuuf ishee duraa taatee jirti. Cubbuun dhala namaa akkuma itti dhalatetti yoo du'u ilaalaa jedhu. Akkuma itti dhalatetti cubbuun dhala namaa akkamitti dhalate? Heewaaniin dhalate gorsa isheetii, goyyoomuu isheetiin dhalate, oolmaa baduudhaan dhalate. Hiriyaa malee oolanii gaggeessaa malee galan akkuma jedhamu hiriyaa ishee Addaam waliin ooluu yoo qabdu isa dhiistee seexana yookaan ammoo bofa
seexanni irra bule waliin waan oolteefi du'a fudhattee too dhufte amma garuu laalaga karaadhuma duuti dhufe kanaan amma immoo jireenyi labsamuu jalqabe. kabajamtoota maatii Waaqayyo dubartiidhumaan duuti dubartiidhaan dhufe duroo Maariyaam irraa dhalatee jireenyi keenya mirkanate du'ee immoo du'aa ka'uusaa immoo ammas dubartiidhumti labsuu jalqabdee jirti. waa'ee ergamoota lamaanii kaasna. egaa wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 12 irra gaafa laaltanii inni Maatiyos boqonnaa 28 irratti ergamaa Waaqayyo jedhamee too ibsame tokko qofa akka hin taanee fi ergamoonni Waaqayyo lama akka turanii dubbatu. ammas qulqulluun Giriigoorii the Great yookaan immoo Gorgoriyoos hangaftichi waa'ee ergamoota kanaa waa sadii dubbatu. tokkoffaa ergamaan Waaqayyo karaa mataa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ture bakka reeffi isaatti qubate jechuudha. inni waaqummaa Waaqayyoota agarsiisaa jedhu. inumaayyuu dursee jechatu ture. jechi kuni Waaqayyo waliin ture. jechi kuni ammoo Waaqayyo ture jedhamee bu'uura wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti barreeffameen ergamaan Waaqayyo karaa mataa isaatiin taa'ee jiru kuni waaqummaa isaati agarsiisaa jedhu. karaa miila isaatiin immoo taa'ee ergamaan Waaqayyo jiru kuni gadi bu'ee foon uffachuu isaati agarsiisaa jedhu. wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti jechi Waaqayyoos dhugaa fi kennaa Waaqayyo uffatee eenyurra bule jedhu nurra bule. foon keenyarraa foon lubbuu keenyarraa lubbuu fudhate kan jedhu kan agarsiisudha jedhu. kan biroo immoo ergamoonni Waaqayyo lamaanuu kakuu moofaa fi kakuu haaraa nutti agarsiisu. kakuuwwan lamaanuu waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos haasa'u. kakuun moofaa raajiidhaan ni fannifamaa ni du'aa ni ka'aa jedheetoo kan dubbate. kakuun haaraan wangeelli immoo fannifamee du'ee du'aa ka'ee jira jedhaniitoo yaaduma tokko waan dabarsaniif jedha. qulqulluun Oogustiin immoo ergamoota kanneen lamaan akkana jedheetu ibsa. wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mataadhaa hanga miilaa jalqaba haga xumuuraa lallabamuu agarsiisu. ergamoonni kanneeni maal maallaan jettanii wangeela mootummaa Waaqayyoo wangeela gooftaa Kiristoos mataadhaa haga miilaa lallabamu jalqaba haga xumuuraa lallabamu addunyaa hundatti himamuu qaba jedhameetoo imaanaan gooftaadhaan laatame kana agarsiisu jedhu. amma lakkoofsa 9 irra geenyeerra. gooftaan Yesuus Kiristoos dubartoota ka'umsa labsaa jedhamanii ergamoota Waaqayyoodhaan ergaman kana isaaniin wal arge jedha. ana waliin jirtu ni mee yoo maal goonu nu argata gooftaan. isaan bar misiraachoo labsuuf yoo deeman argate. isaan bar ka'umsa isaa dubbachuuf yoo deeman argate. nu yoo cubbuu raawwannu nu argaa laata. nu yoo hammeenyaaf mari'annu nu argaa laata. nu yoo wal jibbinu nu argaa laata. mee maal yoo goonu nu argaa. moo akkuma Heewaan Diyaabiloos waliin yoo mari'annu nu argaa laata. hiriyaa keenya kan hin taane waliin yoo deemnu nu argaa laata. akkam yoo goonu nu argaa. dubartoota kanneen garuu waa'ee isaa labsuudhaaf yommuu deeman argateetu Yesuus itti mul'ateetu jedha. gammadaa jedheenii jedha. na waliin jirtu hundi keessaniyyuu mee gammadaa gammachuu keessan akkamitti ibsattu? gammadaa warri Waaqaaf gidirfamtan. gammadaa warri dhugaadhaaf jibbamtan. gammadaa halkan gurraacha otoo hin sodaatin of kennitaniitoo warri wangeelaaf qabsuurtan gammadaa. warri baay'ee dadhabdan warri ifaajjan gammadaa. warri kadhannaadhaaf halkan dammaqxan gammadaa. warri soomaaf dammaqxan gammadaa. warri homaa otoo nyaatin haga garaachi keessan isin dhukkubutti Waaqaaf jecha beeloftan jaalala isaatiif jecha dheebottan gammadaa. warri maahileetii isaa dhaabbattan gammadaa. warri saataatii isaa dhaabbattan gammadaa. warri waan gaarii hojjettan warri warra beela'eef laattan gammadaa. warri warra dheeboteef otoo baastanuu gooftaan isinitti dhufe gammadaa. warri sagalee Waaqayyoo akka Maariyaa luka keessan diriirfattanii teessanii too dhaggeeffattanii gammadaa. warri jireenya keessan dhiistanii Waaqayyo waliin ta'uutu caala jettanii isa filattanii
gammada isiniin jedha ammas gooftaan Yesuus Kiristoos. Gammada malee sodaani maaliif barbaachisa? Hojii duukaa bootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 12 irratti Saa'ul garuu duukaa boota gooftaa ajjeesisuuf dhaadachaa gara hoogganaa lubootaatti deemee jedha. Yoo kana sagaleen cimaan baddaadhaa dhaga'ame maaliif na ari'attaa jedheeni waaqni karaatti itti dhufe. Yoo waaqa ari'annu karaatti itti dhufaa laata? Yoo dhugaa adamsinu karaatti itti dhufaa laata? Yoo jibba faarsinu karaatti itti dhufaa laata? Yoo cubbuu mararfannu karaatti itti dhufaa laata? Yoo sagaagallu karaatti itti dhufaa laata? Saa'ul ergamoota waaqayyoo duukaa boota hiisisuudhaaf yoo jedhudha bar daandii irratti itti dhufee dhaabbadhu kan jedheeni warri cubbuu keessa jirru waaqayyoon akkanatti dhaabbadhaa nuunaa jedhu. Warri hammeenya keessa jirru akkanatti dhaabbadhaa nuunaa jedhu. Warri dinnee mootummaa waaqayyootiin daldallu hammeenya keenyaan mataa jabaannu waaqayyoon bakka jirtanitti dhaabbadhaa. Eeboo sibiilichaa yoo mormite sitti cimaa nuun jechaa jira. Har'as maatiiwwan waaqayyoo haa dhaggeeffannu, ammas haa dhaabbannu. Akka dubartoota sodaa cabsan kanaatti dhugaadhumaa fi ka'umsa isaa qofa labsuudhaaf haa qabsoorru. Gammadaa jedheenitu maal jedhaa? Ammas irra deebi'ee hin sodaatinaa jedhaani. Hin sodaatinaa, jabaadhaa, cimaa, gammadaa. Gammachuu akkamii? Gammachuu hafuurawaa, gammachuu nyaataaf dhugaatii miti. Gammachuu sirbaan gammannu miti. Gammachuu sagaagalummaadhaan gammannu miti. Gammachuu waaqeffannaadhaan gammannu. Gammachuu kadhannaadhaan gammannu. Gammachuu soomaan gammannu. Gammachuu sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaan gammannu. Gammachuu akkanaati kan nuuf fayyamamu. Filiphisiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irratti qulqulluun Phaawulos maal jedhaa? Gooftaadhaan gammadaa jedha. Eenyuudhaan gammadaa? Gahaadha inni qofaasaa. Inni kan du'e injifatee ka'eedhaa gammadaa. Impaayerri Roomaa isin harka jiraachuu baachuu danda'a. Gooftaan yoo isin waliin jiraate hunda qabdu gammadaa. Hooggantoota Fariisotaa ta'uu baachuu dandeessu. Sodaa keessa jiraachuu dandeessu. Mana cufame keessatti kadhachaa waaqeffachaa jiraachuu dandeessu. Hin yaadda'ina. Gooftaan yoo jiraate hafuurri qulqulluu seenaa jijjiira. Gammadaa. Maatii 3,000 sadarkaa hin yaaddamneen horachuu dandeessu. Al tokkoon warra sassaabaman hunda afaan bansiistanii waa'ee Kiristoos labsitanii amansiisuu dandeessu. Xiqqaachuu keessan argitanii toon sodaatinaa. Daa'ima ta'uu keessan argitaniin sodaatinaa. Maallaqa dhabuu keessan argitaniin sodaatinaa. Dubartii ta'uu keessan argitaniin sodaatinaa. Daa'ima qaxalee ta'uu keessan argitanii abdii hin kutatinaa. Hin sodaatinaa isiniin jedha gooftaan Yesuus Kiristoos. Hin sodaatinaa. Ololli ni jira, eeyyee. Oduun ni jira, eeyyee. Soomni ni jira, eeyyee. Fakkeessuun ni jira, eeyyee. Garuu sodaan hin barbaachisu. Irra deddeebi'uudhaan hin sodaatinaa nuun jedhu ergamaan waaqayyoo fi gooftaan Yesuus Kiristoos. Filiphisiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 10 fi 11 irratti maal jedhaa? Qulqulluun Phaawulos gara ka'umsa du'aawwanii ga'uuf du'a isaan isa fakkaachuun fedhaa jedha. Kanaaf jechuudha kan gammadu. Gara ka'umsa du'aawwanii ga'uudhaaf du'a isaatiin isa fakkaachuun fedhaa. Kanaaf bar qulqulluun Phexros garagalchanii too yoo isa awwaalanii sodaan kan irraa bade. Kanaaf bar qulqulluun Phaawulos seefiidhaan yoo qalamu kan sodaachuu dide. Kanaaf bar duukaa boonni mana hidhaa keessatti yoo ugguraman sodaa kan ofirraa balleessan. Maaliif? Du'a isa fakkaatuun waliin du'anii too jireenya isa fakkaatuun ka'umsa isa fakkaatuun immoo isa waliin ka'uuni kaayyoo isaanii waan ta'eefidha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 5 irratti maal jedhaa? Yaa du'a, waraanni kee eessa? Yaa Siyoon, injifannoon kee garam jira? Nuyi warra akkana jechuu dandeenyedha. Maaliidhaaf sodaattu? Warra du'atti baacuu dandeenyedha bar. Yaa du'a, kan Addaamii fi ijoollee isaa bara baraaf ajjeesaa turte, eessa injifannoon kee? Eessa waraanni kee? Eessa eeboon kee? Eessa rasaasni kee? Kan ittiin jireenya bara baraarraa nu daangeessitu eessa? Yaa Siyoon, inni durri Addaamii fi ijoollee isaa gabrummaa Diyaabiloos jalatti dhiittee
to bulchitu suni ammeessa jira maaf sodaanna maaf of gabroomsina maaf ilaalchaan of gabroomsina maaf shororkaana Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 1 irratti maal jedha bilisummaadhaan akka jiraannu Kiristoos bilisa nu baaseera egaati gabrummaatti hin deebiina jabaadhatoo dhaabbadha rakkoo bulchiin isaatiin muufatee kan bataskaanaa ba'e yoo jiraate inni sodaatadha rakkoo samoona kanatti bana kana uumameen lakkani qaama mana kiristaanaa kanan ta'u jedheetoo kan muufatee hafe yoo jiraate inni sodaatadha manni kiristaanaa qorumsa keessaas qorumsa alaas ni qabdi garuu kana hunda ammas qaxxaamurteetoo ni darbiti misirritti qulqulleetti mootummaa isaa dhaalu taateetoo ni qophoofti hin sodaatina Zakariyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 7 irratti yaa tulluu guddichaati maali Zarubaabel fuuldurattis dirree mijataa taataa hin sodaatina of tuultonni gadi bu'u dirree mijataa ta'u hin sodaatina warri of jajan ni salphatu hin sodaatina warri sooraman hin yoomu hin sodaatina warri jabaatan ni laafu hin sodaatina mogoleen isaanii ni bu'a hin sodaatina diiyaabiloos akka of jaje kanatti seetanii ilma namaa irratti akka of tuule kana seetanii akka fakkeessu kana seetanii Kiristoos biratti bar homaa miti bar diiyaabiloos hammeenyi bar Kiristoos biratti homaa miti bar waan maallaqa qabaniifis hin sodaatina waan caasaa of harkaa qabaniifis hin sodaatina waan waa hunda of harkatti galfataniifis hin sodaatina duukaa boonni 12 shangoo Ayhuud qax godhanii dhaabuu ni danda'u duukaa boonni 12 impaayera Roomaa waaqa fakka inni jilbeeffatu gochuu ni danda'u tulluun gadi bu'aa dirree ni ta'a kanaatiif hin sodaatina akkana erga jedheeni booda gara duukaa bootaatti deemaa Galiilatti akka na argatanii itti himaa jedheen gooftaan Yesuus Kiristoos ittaan sudaani qabxiin ilaallu fariisota maallaqaan dhugaa ukkaamsan amma fariisonni rifataniiru gooftaan ka'uunsaa mirkana ta'eera inni awwaalli isa daangessuu hin dandeenye dhakaan itti ciqqaalanis isa daangessuu hin dandeenye du'e injifatee jira ka'uunsaa mirkana ta'eera maalaa godhan argaa jirtu mana kiristaanaa keessatti bari warri dhugaa adamsan dhugaan fuulduratti illee bilisa yoo ba'e hin amananii bar haqni bilisa ba'ee hin amanan rakkoon isaanii ifatti ba'ee otoo jiruu hin amanan balleessaan isaanii ifatti ba'ee otoo jiruu hin amanan ammas maal godhu shiraxatu maal godhani gara eegdonni gara isaanii dhufanii seenaa jiru kana gaafatti man maal akka godhan beektu maallaqa guddaa eegdotaaf kennan maal jedhaniin nu yoo rafnu duukaa bu'oonni reeffa isaa fudhatan malee inni hin kaane jedhaatoo oduu dharaa kana labsaayii jedhanii gaafa dhugaan ka'u bataskaana keessatti warra shakkitootatu gochaa jira malee kuni fedhii uummata Oromoo miti uummanni Oromoo qulqulluudha qulqulluu waan ta'eef afaan isaa oofa xorrames ittiin dhaga'amu jechuudha afaan Amaariffaatiin qofa dhaggeeffate isa ga'a jechuudha qulqulluu waan ta'eef giiziidhumaan qofa barachaa jiraata jechuudha qulqulluu waan ta'eef Ibraayistiidhaan qofa barachaa jiraata jechuudha uummanni Oromoo qulqulluudha uummata qulqulluudha waan akkanaa keessan jiru warra fuuldura jirantu barakkanuma dubbii balleessa malee dhugaan barin jiru dhugaa of harkaan qabanii jedhu fariisonni bara keenya hin sodaatina akkasii soo godhan homaa nama yaaddeessu hin jiru dhugaan ka'eera ka way awwaalatti deebistu Yesuus ka'eera way lammataa ajjeestu Yesuus ka'eera way lammata yiitu Yesuus ka'eera innoo angoof humna isaatiin ka'eera angoof humna isaatiin ol libaa angoof kabaja isaatiin ammoo deebi'ee hundaafuu murteessuudhaaf dhufa malee takkaa dhugaan bilisa baanaan wanni duubatti deebi'u hin jiru qorimsi jiraachuu danda'a dhugaan garuu lammatan du'u na waliin jirtu bu'aa ba'iin jiraachuu danda'a dhugaan garuu lammatan du'u haaluma wal fakkaatu dhigaa fariisonni bara keenya bataskaana keenya keessatti kan nu jeeqan akkana jedhanii itti muusaanitiin jedhu hayyoonni mana kiristaanaa inumaayyoo otoon beekin ka'umsa gooftaa labsanii jiruu nuun jedhu maaliif lakkin kaaneen bar ka'ee jira agarsiisa bar lakkin kaanee fudhataniiru reeffa isaa jedhanii too addunyaa hundatti yoo himanii wanni namicha kana akkamii hin ka'e laata jedhee namni akka gaafatu godhan
yaadatu taanaan waa'ee tajaajila afaanii yoo kaasu waa'ee muudama abbootii yoo kaasnu kan nuti dubbanneen ol fariisonni dhugaa kana morman addunyaa hundaa waliin nu ga'anii jiru. Mee naa galateeffadha al tokko hunda isaaniiyyuu. Galanni fariisotaaf barbaachisee miti. Garuu karaan beekneen kaayyoo waaqaa waan raawwataniif ana waliin jirtu hundi keessan isaanii barbaachisee miti. Karaan beekneen garuu kaayyoo waaqaa galma ga'eera. Jara eegdonni rafanii otoo jiranuu reeffi gooftaa fudhatamee jira jedhanii dubbatanii fi hayyoonni mana kiristaanaa gaafii qaxxaamuraa dhiyeessuuf. Tokkoffaa eegdonni erga rafanii duukaa bu'oonni halkaniin hatuu isaanii maaliin arganii jedhuun. Na waliin jirtu gaafadhaa warra isin dogoggorsan yoo jiraate gaafadhaa akkanatti gaafii qaxxaamuraatiin cinqisiisa. Ama maal jedhu hayyoonni kanneen okay eegdonni arganii jiru haa jennu duukaa bu'oonni fudhataniiru haa jennu erga rafanii ija maaliitiin arguudha magaafichi waliin jira miti ija malaal diinni keessan yoo sobni isaa akkanatti jalaa firfiruu danda'a. Sin jabaattanii cimtanii too yoo dhaabbattan diinni keessan sobni isaa gatiin qabu. Ammas gaafii biraa qabu. Guyyaan silaa guyyaa hojiin itti nayyamamneedha. Sanbatadha. Sanbataan akkamitti reeffa haatu? Sanbataan akkamitti reeffa baatu? Sanbata Ayhudiin immoo akkamiin reeffa awwaaluu danda'u? Silaawoo fariisonni jiru. Silaawoo hooggantoonni lubootaa jiru. Silaawoo shangoon Ayhud ni jira. Maalee garee yoo sanbanni diigamu gooftanii namayyuu maaliif fayyiste sanbataan jedhamee ittiin himatamaan turre? Reeffa kaasuu dhiisatoo awwaala keessa baatanii deemuu dhiisatoo deebisanii awwaaluu dhiisatoo namayyuu maaliif fayyiftee jedhamee too gooftaan himatamaa turee jira. Dhuguma yoo hatanii akkamitti sanbataan hatuu danda'anii jedhu. Duukaa bu'oonni jedhu gaafiin sadaffaan meeshaa waraanaa silaa hin qabanii. Akkamiin meeshaa waraanaa otoo hin qabaatin warra meeshaa waraanaa qaban jalaa hatu? Walii galaa jira miti. Humna kan qabu eegdota Roomati, impaayera Roomati, duukaa bu'oonni dadhabdootadha, hiyyeeyyiidha, taayitaaf aangoos kan of harkaa hin qabnedha, meeshaas kan of harkaa hin qabnedha. Akkamiin warra meeshaa qaban harkaa reeffa Kiristoos hatu? Gaafii afuraffaa otoo sagalee dhageessisanii eegdota hin dammaqsin dhakaa ergamaan Waaqayyo konkolaachise sana akkamiin konkolaachisuu danda'anii jedhaniis ni gaafatu. Ergamaan Waaqayyo dhakichi bar guddaa ta'uu isaarraan kan ka'e bar dubartoonni dhakaa sana eenyuun nu konkolaachisaa jedhanii yaaddaa turani. Eegdonni hoo achi jiru, achuma dhaabbataniiru awwaalicharra jechuudha. Jarri kuni dhuguma yoo rafanii dhakaan illee yommuu konkolaachifamu akkamitti dhaga'uu dadhabanii jedhanii gaafatu hayyoonni mana kiristaanaa. Ammas eegdonni Roomaas ta'e duukaa bu'oonni seera Roomaatiin maaliif hin gaafatamirree yoo dhuguma yakka raawwatanii jiraatan? Duukaa bu'oonnis yoo dhuguma hatanii jiraatan kitaabicha irratti seera Roomaatiin hidhamanii turanii himatamanii turanii jedheetoo maaliif nuuf hin gabaasirree jedhanii ammas ni gaafatu. Gaafii ja'affaa qaama gooftaa tole eessa dhoksarree bakkammee? Bakki impaayerri Roomaan bulchine bakkam dhoksuu danda'u? Bakka shangoon Ayhuud hin geenye bakkam dhoksuu danda'u? Bakka fariisonni hin geenye bakka isaan waa hundaaf alaqaa itti gaafatamaa ta'anitti bakkam dhoksuu danda'u? Kanadha. Gaafii kanaaf sobdoonni deebiin qaban. Fariisonni deebiin qaban. Bara keenyattis waanuma nama namansiisne nu gaafatu. Himannaadhuma nama namansiisne nutti dhiyeessu. Komiidhuma nama namansiisne nutti dhiyeessu. Al tokko tokko uummata akka daa'imaatti ilaaluu natti fakkaata. Al tokko uummanni maal beekaa jedhuuni bar warri fariisotaa Niqoodimoosiin uummanni bar doofaadhaa maal beekaa jedhanii ni bar. Uummanni baay'een isa hordofaa jira. Namicha kanaa gooftaa Yesuus Kiristoos kanaa jedhamee yoo dubbatamu warri gooftaa Yesuus Kiristoos akka qaban ergaman jechuudha. Qabuu hin dandeenye maal nama baay'eetu isa dhagaa uummata baay'eetu isa hordofaa jennaan fariisota keessaa kan isatti amane jira jedhaniitu uummanni doofaadhaa. Uummanni maal beekaa hin jedhamu. Uummata kana akka wallaalaatti, uummata kana akka daa'imaatti, uummata kana akka mirga isaa hin beeknetti, uummata kana akka barnoota mana kiristaanaa hin beeknetti, akka waan balleessaa qofa barbaadutti, akka waan maal jechuun danda'a waan hamaa balleessuudhaan ala waanii dhugoominaa hin qabnetti akka waan bulguu ta'etti ibsuutu jira. Garuu amansiisaa miti kun. Uummanni kun
bishaan gaafattanii kan aannan isinii kennedha. Ummanni kuni kan damma isaa raabdanidha. Ummanni kuni kan dhadhaa isaa nyaatanidha. Ummanni kuni kan cooma isaa murattanidha. Ummanni kuni kan qe'ee isaa tabbaa qe'ee isin taasisedha. Ummanni kuni waa hunda isaa dabarsee kan isiniif kennedha. Ummanni kuni mana kiristaanaatiif lafa isaa qe'ee isaa lafti koo lafee kooti kan jedhu otoo mararfatin kan kennedha. Beela'ee kan nu laatedha. Dheebotee kan nabsu nu baasedha. Rakkatee qullaa dhufnee otoo jirru kan nutti uffisee fi rakkoo keessaa nu baasedha. Ummanni maal beekaa? Warri Fariisotaa waan hin fakkaanne nama gowwoomsuu barbaadu. Isaani waan seera beekaniif, isaani waan alaqoota ta'aniif, isaan waan hooggantoota ta'aniif kaan yeroo hundayyuu wallaaladha bakka doofadha isaan biratti jechuudha. Qabxii dhumaa kaasna, qabxii kurnaffaa. Kana booda Gooftaan Yesuus Kiristoos Galiilaa irratti duukaa bu'oota hundayyuu argate jedha. Argateetu imaanaatti laate maal jedheeni deemaa jedheen. Bakka sodaan hin barbaachisu amma immoo deemuu qabdu. Qe'ee keessanii moo? Biyya keessanii moo? Maal gochuudhaaf? Hunda bira ga'uudhaaf, wangeela hundaaf labsuudhaaf, hunda bira ga'uudhaaf, ka'umsa hundatti himuudhaaf, jireenya bara baraa hundaaf dhaamuudhaaf maal godhaa jedheen deemaa. Wanni nama sodaachisu jiraachuu danda'a. Gidirfamuun jiraachuu danda'a. Duuti jiraachuu danda'a. Mankararri jiraachuu danda'a. Garuu immoo haga dhuma addunyaatti ani si waliinan jira. Na waliin jirtu hundi keessaniyyuu. Maal sodaattu ree? Gooftaan yoo si waliin jira. Kiristoos yoo si waliin jiraate duuti maalidha? Baacoodhaa bar. Akka riibatii bar. Duutanii du'aanii kaatu. Kiristoos yoo si waliin jiraate gidirfamuun maalidha? Humaanitii bar ni darbaa. Gammachuu achitti argannuun yoo dorgomsiisnu siqiqiin dachii kanaa humaanitii. Kanaafuu deemaa yoo nuun jedhu akkaataa kanaan uummata keenya lallabuutti deemuu qabna. Maatii keenya lallabuutti deemuu qabna. Gara baadiyyaatti, gara biyyoota birootti qaxxaamurreetoo deemuu qabna. Koonyaawwan hunda, addunyaa hunda qaxxaamurree bira ga'uu qabna. Kanaaf maal jedhu qulqulluun Yohaannis afaan warqee Yesuus Kiristoos isaan waliin qofa ta'uuf akka hawwu hin dubbanne. Amantoota isa hordofan waliinis akka jiru dubbate. Maal irraa hubattu? Haga dhuma addunyaatti, haga dhuma baraatti barkaniin jechaa jiru. Duukaa bu'oonni bari hafuuraan waliin jiraatu malee qaamaan haga dhuma addunyaatti, haga dhuma baraatti hin jiraatanii. Kanaaf nu waliin irree ni jira jechuudha. Haga dhuma baraatti si waliin jira waan jedheef. Kanaaf hin sodaatinaa. Kirkirri lafaa yoo ka'es hin sodaatinaa. Mootiin mootii irratti yoo ka'es hin sodaatinaa. Uummanni uummata irratti yoo ka'es hin sodaatinaa. Waraanni foduu waraanaa yoo dhaga'ames hin sodaatinaa. Hammeenyi dachii kanarratti yoo daraares hin sodaatinaa. Sagaagalummaan yoo baay'ates hin sodaatinaa. Cubbuun yoo baay'ates harkan kennatinaa. Hin sodaatinaa. Maaliif? Inni haga dhuma addunyaatti nu waliin ta'uusaa ifaan ifatti nutti mee jira waan ta'eef. Kanaafuu jedhu hayyuun mana kiristaanaa tokko. Kanaaf yaa gooftaa nu waliin jirtaa. Siin ala guyyaa takkayyuu hin qabnu jedhe. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isaan ala guyyaa takkayyuu hin qabnu. Haga dhuma addunyaatti nun jedhe haga bara baraatti. Guyyaa takka hin qabnu, sa'a takka hin qabnu isaan ala. Sodaatinaa wanni fedhe yoo isin qunname cimaatoo dhaabbadhaa. Siin ala guyyaa takkayyuu hin qabu jedheetu man'ee jiraachuu keetiin ala jiraachuu hin dandeenyu. Inni jiraataa ta'ee nu jiraachiseera. Du'aa ka'ee nu kaaseera. Abbaa bara baraa ta'ee jireenya bara baraa, umrii bara baraa nu laatee jira waan ta'eef hin sodaatinaa. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 17:47 irratti waraanichi kan gooftaati jedha. Waraanichi kan eenyuti? Kan gooftaati. Hiriirichi kan eenyuti? Kan gooftaati. Ergamni duukaa bu'ummaa kan eenyuti? Kan gooftaati. Wangeelli haa lallabamu yoo jennu waraanichi kan gooftaati. Abbootiin afaan hundaa yaa dubbatan yoo jennu waraanichi kan gooftaati. Abbootiin afaan hundaa dubbatan haa muudaman yoo jennu waraanichi kan gooftaati. Manni kiristaanaa hundaaf haa dhaqqabdu yoo jennu
waraanichi kan gooftati. Humaan fiddan kan jedhan yoo jiraatan waraanichi kan gooftati. Gabaawwanitti haga aduun dhaabbattutti waraanichi itti fufa malee injifannoon keenya karaatti nafu maatiiwwan Waaqayyoo. Hinafu maaliif? Abbaan waraanichaa gooftadha. Abbaan imaanaa kanaa, abbaan imaanaa ergama duukaa bu'ummaa deemaatii hundayyuu lallabaa maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutiin cuuphaa jedheetoo imaanaa kan kenne kan gooftaa Yesuus Kiristoosii waraanichi kan isaati. Abbaan fedhe nu deebisuu hin danda'u. Haa dhaadatu nun deebisu, haa koqu nun deebisu, haa sodaachisu nun deebisu nun danda'u. Jala sarareetan isinitti himaa. Maaliif? Waraanichi keenya miti, imaanaan kan keenya miti, adaraan kan keenya miti, kan gooftaati. Seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 14 irratti gooftaan isiniif waraana nun jedha. Na waliin jirtu? Isiniif waraana. Inni isiniif falma, inni isiniif dubbata, inni isiniif sirreessa. Isin waliin nan jira jedheera kaa. Inni isiniif qajeelcha. Waa'ee tajaajila afaaniitiif yaaddoftu tidhiisaa, gooftaan isiniif waraana. Waa'ee babal'achuu wangeelaatiif yaaddoftu callisaa tokko kadhadhaa, gooftaan isiniif waraana. Waan isinirraa eegamu qofa baadhaa, gooftaan isiniif waraana. Dhakicha Alaazaar konkolaachisaa too ergamaa Waaqayyoo waliin irra taa, kan gooftaan isiniif raawwatama. Kan inni ittiin gannatame qofa hiikaa. Alaazaar isa du'e gooftaan ni kaasaa. Wangeelli hunda bira ni ga'a. Waa takkan sodaatinaa, gooftaan isiniif waraana. Inni abbaa waraanichaati. Hojii duukaa bootaa boqonnaa 6 lakkoofsa 10 irratti ogummaa fi hafuura inni ittiin dubbatu hin danda'amne jedha. Kaneen kan qulqulluu Isxifaanos isa dhakaadhaan reebbame sanaa bar, isa Yihudoota fuulduratti dhakaadhaan reebbamee du'e sanaa bar, hafuura fi ogummaa inni ittiin dubbatu hin dandeenye. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akkam isaan bari warra seera horiitii beekanidha bar, isaan bari hayyoota kitaaba raajotaatii bar, isaan bari warra hayyuu addaa jedhamanidha. Garuu Isxifaanos isa tuffatame ogummaa inni ittiin dubbatu dandamachuu hin dandeenye. Beekumsa inni ittiin dubbatu, hafuura inni ittiin dubbatu dandamachuu hin dandeenye. Maaliif? Hafuurri isa waliin jiru hafuura qulqulluudha waan ta'eef hin sodaatina. Horaa bulaa deebana.